bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Dargaggummaan anaaf carraa itti ofis jijjiiree biyyas jijjiiru. Dargaggummaan naafi umri waan hundi barbaadu. Dargaggummaan anaaf jireenya. Yerootti baqatee jalaa bahu yerootti ari'ee qabu humna cimaa. Dargaggoonni humna oomishaatii jedhamamu darbees birmadummaa biyyaa eeguu keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadha. Dargaggeessaa fi humna isaatu ulfinaa buleessaaf immoo arri isaatu ulfinaa akkuma jedhamu yeroon dargaggummaa yeroo humna qaban jedhamee faarfamuu qofa osoo hin taane humna kanaan hojjetanii egereef waa ittiin kuufachuun abshaalummaadha. Nutis dargaggummaan maali umurii dargaggummaatti maaltu raawwatamuu qaba kan jedhu irratti dargaggoota magaalota Shaashamannee Baatuu fi magaalaa Adaamaa dubbisneerra. Dargaggummaan anaaf carraa itti ofis jijjiiree biyyas jijjiiru yeroo ari'ee qabuu danda'uudha. Dargaggummaan qaama waa jijjiiruu danda'u waallee balleessus danda'u. Kanaaf dargaggummaa kanatti sirnaan fayyadamnaan jijjiirama guddaa ofiifis maatii isaafis akkasumas biyya isaatiifis hanga addunyaatitti waan guddaa hojjetuu ni danda'a. Dargaggummaan naafi umri waan hundi barbaadu balleessus misoomsus. Dargaggummaan anaaf jireenya. Jireenya fuuldura kiyyaa kan murteessuu danda'u. Umrii dargaggummaa kana wanta baay'ee nu mudatuu danda'a waan ta'eef wanta nu mudatu san keessas dabarree bakka guddaa ga'uu dandeenya. Waqtiin birraa immoo yeroo itti mul'ataa fi karoora ofii haaromsuudhaan bara haaraatti abdii haaraadhaan darban ta'uu dargaggoonni kunniin ni dubbatu. Birraan waa baay'ee qabatee dhufa bara haarawaa abaaboo foolii adda addaa yeroo barataan barumsaaf qophaa'u dargaggeessi kan fuudhaaf qophaa'u birra gammachuudhaan ibsa. Ani akka dhuunfaa kootiitti barumsaaf qophaa'een jira. Kan namaa kanan hojjechaa jira. Wannuma xiqqoon argadha waan ta'eef qusadheen kan boru kan koodha jedhe banadheen hojii kiyya eegalaa. Miira gammachuuti birraan bara haarawaa. Bara 2016 keessa karoorri qabannee osoo nuuf hin milkaa'in hafe bara 2017tti mul'ata haaraa qabnutti daballee hojiitti hiikuun jijjiiramaaf of qopheessaa jirras jedhan. Konistiraashiidhaan bara kana keessa parsentii amma 25 naa milkaa'eera haga parsentii 80-90tti ol guddisadhee yaada. Qonnaa irrattis maatiin keenya kanaan dura sangaadhaan qotaa ture amma immoo teekinooloojiidhaan wal qabsiiseeti karooratti qaadhee jira jechuudha. Barnoota tokkos ammoo MSc tufa. Yeroo duraanii hojii kallattii takkitti qofa qabannee deemaa turre amma immoo hojii kallattii garaagaraa karoorfadhee hojjechaatiin jira. Biyya kiyya kana akkamitti bifa ammayyaatiin dabaluudhaaf moor karoorfadhees. Wantoonni karoorfadhe bara 2016 keessa isaan sun kan naan milkaa'anis jiru kan naaf hin milkaa'inis jiru kan karoorfadhe naan milkaa'in gara fuulduraatitti isa san hanqina kiyyaa fi cimina kiyya laalee gara fuulduraatitti fiixannaa bahuudhaaf. Karoorri qopheessinus haala yeroon kan wal simu ta'uu qabaa jedhaniiru. Karoorri akka duraatti deemna hoo jenne hin danda'amu. Baay'ee karoorfannee baay'ee hojjechuudha yeroon ammoo inni barbaadullee. Wanta tokko yeroo karoorfatan kallattii hundaatiin laaluun barbaachisaadha. Kallattii tokko qofaan yoo laalan gufuudhaan kallattii garaagaraatiin namatti dhufan salphatti karoora namaa duubatti deebisuu waan danda'aniif yeroo wajjin akkaataa biyyi keessa jirtu wajjin karoorfachuun barbaachisaadha. Barataan tokko gaafa kolleejjii irraa giraajuweetu godhee bahu waan hundaa salphaa godhee yaadee baha. Garuu qabatamaan gaafa hawaasa dabalaman chaalenjii hedduu jira. Dargaggeessi haalli yeroo jala akka inni itti lufuu danda'u tokkoffaa ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Namni tokko yoo ofitti amanamummaa qabaate waan kamiinuu hojjechuu danda'a. Keessattuu dhaloonni baratanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii ba'an namni maan naan jedha kana naan jedha osoo hin taane hojii kamiinuu hojjetanii ofis ta'ee maatis biyyas jijjiiruu danda'u. Namni kamiinuu hojii mootummaa qofa eeggachuu osoo hin taane hojii dhuunfaa fi hojjetee jijjiiramuu qaban jedhee yaada. Dargaggoonni dubbifne kun waan boriif wabii ta'uu humna dargaggummaatiin hojjetanii ol kaawwachuun murteessaa akka ta'e dhaaman. Wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef hawwii gaarii fi abdii gaariidhaan jabaadhaa ni danda'a jedhaati waan kamiinuu itti fufaa jechuu barbaada. Tuffachuu odoo hin taane hojii isaanii hojjechuudhaan boru immoo bakka guddaa ga'u waan ta'eef. Namni kamiyyuu dhiibbaa mo'achuu qaba. Dhiibbaa lama nurra jira. Dhiibbaa keessaaf dhiibbaa alaati. Dhiibbaa alaa jennu immoo environmental influenceedha. Dhiibbaan keessaa immoo dhiibbaa nuuf ofirratti godhu. Wanti hin danda'amne hin jiru. Hojii filatinaa hojii kamiyyuu hojjedhaa jira. Dargaggeessi keenya kan mana dhugaatii galee jira. Kan mana jimaatitti galee jira. Kan waan garaagaraatiin sakaalamee taa'u jira. Dargaggeessi keenya hojjetee biyya jijjiiruu danda'u har'a mana garaagaraa jira.
achi haa baanu iddoo feenetti gaafa hojjannee of jijjiirre abbaa biyyaa ta'uu dandeenya. Asiimi biyya alaatitti namni hojjete abbaa biyyaa ta'a. Garuu mana ofii keessatti namni hin hojjetin, namni of hin jijjiirin, namni maatii of hin jijjiirin abbaa biyyaa ta'uu hin danda'u. Dargaggoonni badhaadhina hunda galeessa fiduudhaa fi hojii hojjetamaa jiru keessatti fayyadamummaa isaanii mirkaneessuuf gama mootummaatiin deeggarsi walirraa hin cinne godhamuufi akka qabus dubbatu. Keessattuu leenjii ogummaa fi deeggarsa adda addaa kennuufiin milkaa'ina isaanii gara fuulduraaf murteessaa ta'uu eeranii karoorri mootummaan dargaggoota dinagdeedhaan ga'umsuuf baasee hanga sadarkaa gandaatti xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhan. Jijjiiramaaf mootummaan ni barbaada. Inumaayyuu yeroo tokko tokko paartiin kun paartii dargaggeessatii jedhamee haasayama. Irra naa wayita gadi dhufu sirriidha. Garuu dakana wayita dhufu dhawaatan maal ta'aa deema xuraawaa deemet sadarkaa caaseffama gadi aanutitti dargaggeessa hin gurmeessanii suuraa hin kaasanii gurmii hagana gurmeessine ganda kanarratti karoorri hagana raawwiin hagana parsantiin dhibbaa ol hin raawwanne fotoo qofatu jira. Gadi buutee yoo ilaaltu qabatamaa wanni sun lafarra hin jiru. Kun immoo ta'uu qabu akka jijjiiruu hin dandeenyu. Mootummalleen dargaggeessatti gadi bu'ee wal qabannee of jijjiirree biyya keenya haa jijjiirru. Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa qorataa fi barreessaa Dooktar Roobsan Margoo yeroon dargaggummaa yerootti jijjiirama guddaa fiduu hin danda'amu waan ta'eef humni ho'aa dargaggummaa kun akka hin qisaasofnee fi karooraan hoogganamuudhaan faayidaaf oolchuun barbaachisaadha jedhaniiru. Yeroon dargaggummaa karooraan fageessanii kaayyeeffachuu, karoora yeroo dheeraa, karoora giddugaleessa, karoora yeroo gabaabaatti caccabsatanii lafa kaawwatanii waan hojjetan hundasaa karooraatiin yoo kan godhan ta'e lolaan giloobaalaayizeeshinii karaarraa akka salphaatti isaan maqsuu danda'u kun isaan fudhateen deemu isaantu achirraa bu'aa buufata waan ta'eef. Karoorri dargaggoonni qopheeffachuu qaban kana haala yeroo kanaa tilmaama keessa galcheen darbees immoo akkaataa qormaata kamiyyuu ittiin darban ta'uu qabaas dhaaman. Biyyoonni guddataa jiran harki caalmisaa dargaggoodha jechuudha. Kuni qabeenya guddaadha. Rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Akkuma risaan rakkootii ol roobaatii ol bakakkaatii ol fagaatee bololi'u sana ijoolleen keenyas nama ofitti amanu nan danda'a rakkoo kana cabsee keessa ba'uu nan danda'a dhiibbaan gara kamiin waa dhufu nama ofitti amanee karoora mataa ofiitiin socho'u ta'uu akka qaban. Hancooteen nyaata aadaa wayitaa ayyaana masqalaa nyaatamudha. Hancooteen qabiyyee qorichummaa fi oolawwan of keessaa qabuuf immoo fayyaa namaaf barbaachisaa ta'us qorataa fi barsiisaan yuunivarsiitii Dambidolloo kaadhimamaan Dooktaraa Abeelee Saqaa himanii iddoo Sayoonaas. Nyaanni aadaa afaan saba tokkootti aansee ibsituu eenyummaa sabichaati. Uummanni Oromoos nyaata aadaa hedduu qaba. Kanneen keessaa tokko hancooteedha. Hancooteen nyaata aadaa yeroo fuudhaaf heerumaa ateetee ayyaana masqalaa soorratamudha. Godina Qellam Wallaggaattis hedduu beekama. Hancooteen hundee isaati kan soorratamu. Baali isaas soorrataaf ni tola. Nyaanni aadaa kun wayita ayyaana masqalaa nyaatamaa jedhu maanguddoonnii fi hawwan magaalaa Dambidolloo OBN waliin turtii dhimma kanarratti taasisan. Yeroo masqalaa kana keessa hancootee kana nyaatanii qoqqocaa kana wajjiniin nyaatanii quufanii raawwatanii dargaggeessi bahee agadaa nyaatee raawwatee sarbaa baasee finniisillee addaan yaa'ee wasii kan biraa fidee raawwatee bareedee lafa dhiitaa. Guyyaa ayyaana sana nimti wal jibbeellee wal waamee farsoo isaa bordee naqatanii daabboo toshanii hancootee affeelanii ollaan wal waamee afaan nagaadhaan waleejji naasee waleejji nyaatee dhuga. Maraa beneewti maraa xobbeen kun tokkoffaa maraan xobbeen suni waldhaansaaf qoricha. Hancooteen kun immoo nyaachisaa jechaadha. Faayidaa namaa bana. Amala addaa qaba hancooteen kun hidda lafa keessaa baay'ee nyaatamu keessa amala addaa qaba. Amma dinnichi dafee tottoraa dafee laafee dhandhama isaa jijjiira. Inni kun har'a bahee yoo affeelames yoo affeelamuudhaa baates yeroo baay'ee tura. Hancooteen nama da'e ittiin jabeessuuf lafee cabettiin wallaanuuf iddoo olaanaa qabaas jedhu. Guboo waggaa 12 jedhu lafa keessa ture sanumaan namni gaafa cabu akkuma jedhamee dubartiin gaafa deessus wallaansaaf hin barbaachisaa jedhu. Daakamaa tumamee bullaa'ee aduutti qoorfamee sorbaa isaatti dhugama. Sorbaa isaa dhuganii wal'aansaas iddoo qorichaatti gargaaramu. Tumanii bulleessanii mooqa isaa obaasu nama kana lafee isaa kana akka nama funyoodhaan walitti harkisuutu fuudhee walitti harkisee raawwatee walitti hodha. Suruma kan jedhamu tokko immoo baalli tokko jira isa immoo yoo itti naqanii inni immoo caalaadha. Egaa dubartoota da'aniifis yoo irratti miixuun itti hammaatee xinnoo hin miidhamu ta'ee hancooteen kun gaariidha. Qulunfudii kana barbaree kana hancooteen raakamaa kanaan laannee afaan keenya nama dhukkubsate kana nama dhiigitti baay'ata. Yoo dagaa dingataatiin ta'es yoo mukarraa lafa dha'es yoo sababii adda addaatiin dhiigisaa dhaabbachuu dide hancootee kana laanna. Nyaanni aadaa kun eenyummaa sabichaa calaqqisiisuurra darbee yoo irratti hojjetame madda diinagdees ta'uu danda'as jedhu. Hancooteen kun nyaata qonqootti nyaatan duwwaatu hin ta'in qorichummaadhaaf akka inni fayyadu uummata kanallee qabsiisee qonnaansaa jajjabaate qotee bulaan kan irratti jabaate
Sila kan barbaachisu nyaata aadaa kana fayyummaa namaatiin foon si'anaa kana foonni si'anaa kun namtolcheedha ofiin coomee fi coommaa ilaalamu kun saqallabamee maal jedhee ka'eetu dhukubaafuu nama saaxilaa jira. Hancooteen aadaan keenya akka babal'atutti iyyuu immoo mana hancooteen kun nyaatamu aadaa kana nu dhaabdanii keessummaan dhufis achitti haara galfate. Aadde Mitikkee Taamiroo immoo yeroo kanatti mana nyaata aadaa magaalaa Dambidoollootti banuun madda diinagdee godhatanii jiru. Magaalichattis maamilli hedduun hancootee nyaataaf akka filatu himu. Hancootee namni baay'ee itti gammada. Nyaata irrattis waan hundumaarra caalaa ukkaamsaanis hojjetama mana kana keessatti gosoota aadaa duwwaatu hin ta'in ammayyaas jalqabeera. Garuu irra caalaa isaa namni hancooteetti namni fayyummaa isaatiifis namoota amma dhukkuba garaagaraa dhukkubsatan jiru. Irra caalaa bakka gosoota fooniirraa hancooteetti fayyadamu. Kaadhimamaa Dookteera Abeel Saaqaa qorataa fi barsiisaa Yuunivarsiitii Dambidoollooti. Hancooteen soorata filatamaa madaala qaamaa eeguu fi nama miidhame wal'aanuuf qabiyyee gaarii qabudha jedhu. Hancooteen lafa keessa yeroo dheeraa ture hojjetanii dhiyeessanii yoo nama cabe tokkoof kennanii lafee sana walitti harkiseetu fayyisaa jechaa turan. Inni kun maalidhaa? Kollaajin wanta jedhamu lafee keessa jira jechuudha. Lafeen gaafa cabu kollaajinii kana hin ijaaraa jechuudha. Sababiin isaa albuudota akka kaalshiimii fosforesii of keessaatii qaba. Itti gaafatamtuun waajjira gurmaa'insa uummataa magaalaa Dambidoolloo aadde Almaas Duulaa hancooteen nyaata aadaa jiraattota magaalichaa biratti beekamuu fi wayita ayyaana masqalaa soorratamuudha jedhan. Hancootee yoo fudhannee arfaasaa faca'ee birraa kanatti gaa boqqolloo yoo fudhannee arfaasaa facaafamee birraa kanatti gaa hundumti isaa asheeta jechaadha. Asheeta waan haaraa kanarraa bara haaraa fuulacha deddeeffatu kanatti waan haaraa hojjetata jechaadha. Kanaaf masqalli Oromoo godina keenyaa biratti iddoo guddaa qaba. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gamaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaha jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaha namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.